Akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraman kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha, baay'ee gabaabdudha, yeroo baay'ee irratti fudhatu jechuudha. Dafee siran dubbadhuufu dura barreessiran deebi'ee waan dubbadhuufu kan baay'ate daqiiqaa 10 jechuudha. Sararaan kan hafe daqiiqaa 8 yookaan 7 jechuudha. Yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Salphumatti karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan immoo baay'ee qaala'ee jira jechuudha. Dhugaa sammuuna kana torban guutuu ga'eera, dabalaatuma jira jechuudha. Saffisaan dabalaatuma jira, har'arree baay'ee dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa immoo haalli namni jennee hin hojjenne kan dhingadaatti wal bira qabee yommuu ilaalu baay'ee tokko dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'a sammuuna kana baay'ee tokko dabalaa jira jechuudha. Dhugaa baay'ee das nama jedha, dabalaa jira jechuudha. Dhugaa biyyi hin daballe hin jiru jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Biyyoota 20 qabadhee dhufa kana keessa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma xiqqoo dabalee jira jechuudha. Kan birrii tokko birrii lamarree dabalee jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee dabalee jira jechuudha. Xinnoo jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin jechaadha. Akkuma beekamu kanan hani qabadhee dhufu guyyaa hundayyuu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hooman rihaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa Yowaanee, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis birankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoophilaakmaarketiin biyyoota 20 jechuudha. Akkuma jedhe immoo karaa baankiitiin guyyaa irraa akkuma jedhe biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 71 fi saantiba 35 dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 34 fi saantiba 44. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 24 fi saantiba 57. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 96 fi saantiba 26. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 11 fi saantiba 22. Hooman riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 45 fi saantiba 97. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 70 jechuudha. Birriin Duubaay baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa birrii 46 galee jira jechuudha. Birrii tokkichi Duubaay birrii Itoophiyaatti jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin guyyaa har'aa birrii 36 fi saantiba 60 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 72. Birrii Saawudiirree dabalee jira jechuudha. Baay'ee dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa gabaabumatti torban tokko guutuudhaa deemaa jira jechuudha. Biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 83. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 61 fi saantiba 08 jechuudha.
Biriin Kuweet birii tokkichi birii 500 fi birii 61 baay'ee nama ajaa'ibaa jechuudha. Dhugaa birii tokkittiin kanatti gaafa qayyaramtu birii Itoophiyaa dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo biriin Kuweet tokko karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 400 fi birii 32 fi saantiba 68. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 54 fi saantiba 48. Kan itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa yoowwan tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 23 fi saantiba 86. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 42 fi saantiba 09. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 28 fi saantiba 37. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 77 fi saantiba 12. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 98 fi saantiba 37. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 57 fi saantiba 80. Kan itti aanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 12 fi saantiba 36. Koronaan tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 17 fi saantiba 76. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 4 fi saantiba 21. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 53. Kan itti aanu Yemen rihaalii tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa 0 saantiba 71. Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa 0 saantiba 60. Kan itti aanu Israa'el shikiliin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 50 fi saantiba 25. Kan itti aanu Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 1 fi saantiba 95 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarketiin biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankota keessaa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin guyyaa har'aa kana sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha viidiyoo keessatti. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu immoo warroonni mana madaabii jettan diinaara otoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerus yookaan Libneen irraa biriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birii Yemen akka birii Paakistaanii jechuudha. Fakkeenyaaf birii Yemen birii Itoophiyaatii gadii jechuudha. Akkasuma biriin Paakistaan illee baay'ee xiqqoodha. Birii Itoophiyaatii gadii jechuudha. Isin salphumatti birii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Anu asirratti doolaarii 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Kana keessa kan fudhattan jechaadha. Kan ittiin herreeggattan yookaan kan ittiin sassaabattan jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabii jettan jechaadha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo herreeggattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha birii 100 fi birii 71 fi saantiba 35 herreeggattu yookaan sassaabattu jechuudha. Kana ta'a jechuudha doolaarii Ameerikaa tokko jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo argattan jechaadha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin Ameerikaa doolaariin tokko birii 100 fi birii 34 fi saantiba 44 herreeggattu yookaan
as habbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuman jedhee warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii hin ta'u jechuudha. Diinaara biyya sanii miti doolaarii fudhatu akkuman jedhee immoo doolaarii Ameerikaa ta'a jechuudha. Akkasumas akkuman jedhee Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Akkuma jedhe birriin biyya sanii waan xiqqoo taatee fi isinillee Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Joordaan fakkeenyaa fi kan Joordaan immoo keessa warroonni hojjetan immoo birrii biyya sanaa fudhachuu maltuu jechuudha. Dinaara biyya sanaa fudhattanii isaan dura jedheen irra eeggattu jechuudha. Garuu beekamaan jechuudha warroonni mana madaabii jiran jechaadha. Joordaanii Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Egaa gabaabumatti kana fakkaata viidiyoon koo irraa viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.